waa'ee paaspoortii wal qabatee waan jiru paaspoortii ammaatii fi kan duraanii garaagarummaa jiruu fi informaationa guutuu jechuudha. Isiniif qabadheetiin jira hanga dhumatti wajjin tura. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota Yaasuu Birraa hundi keessan bakkuma jirtanitti nageenya rabbii isin barakaatu. YouTube'n kun YouTube Yaasuu Birraa isa lammaffaadhaa isa vlog jechuudha. Waa'ee paaspoortii wal qabatee akkuma beektan gaa mootummaan paaspoortii haarawaa gadhiisee jira. Jechuun ifoomsee jiraachuu. Kana booda gartee paaspoortii duraanirraa gara paaspoortii gartee dijitaala elektirooniksiitti akka gartee jijjiiree dubbatee ture jechuudha. Namoonni baay'een gartee kana wal qabatee yaasumee waan kunni wanni kun akkamii akkasuma gartee namni keenya baay'een jechuudha waa'ee paaspoortiidha kana yeroo hedduu nama keenya ifa godheen ibsaa jechuudha. Ani garuu achiin dalagu dhageeffadhaan malee ani immigireeshinii hojjedhu garuu akka gartee nama gartee Finfinnee keessa jiraatutti akka nama gartee waa'ee gartee kanaa jechuudha waa'ee gartee paaspoortii wal qabatee marajaa guutuu quba qabuuttiin nama keenyaaf ibsa godhaa ture ammallee sanumaan gartee ibsa isin godhaa jechuudha. Mootummaan paaspoortii haarawaa gadhiisee jira. Gadhiisuu kan jiru akka gartee kana booda mootummaan Itoophiyaan gartee paaspoortii duraanirraa paaspoortii dijitaala elektirooniksiidha. Elektirooniksii ammayyaawaa jechuudha. Kan gartee addunyaadhaan dorgomu san ifoomsee jira jechuudha. Akkasuma jalqaba irratti immoo Yaasuu Birraa subscribe godhaa namoonni gartee subscribe godhin YouTube tokkoffaa guddaallee isa kanallee jechuudha. Paaspoortii jalqaba baafachuudhaaf jechuudha. Namni gartee paaspoortii hin qabne baafachuudhaaf maal isa barbaachisa? Tokkoffaratti waraqaa eenyummaa gandarraa jechuudha. Ganda itti dhalaterraa waraqaa eenyummaatii fi kaardii dhalootaa kan maqaan gartee wal fakkaatu osoo gartee waliin faalleessine umriinis waliin faalleessine san qabaachuu. Maaliif yemmaan tana waraqaa eenyummaadhaa feekii dalagamaa maallaqaan gartee paaspoortii isiniif baasnaa jedhanii feekii nama dalagu jira. Kaardii dhalootaa feekii nama dalagu jira. Kana wal qabatee mootummaan gartee xiyyeeffannoo itti kennee waraqaa eenyummaallee gandarraa maataawaqallee gandarraa kaardii dhalootaa gandarraa kaardii dhalootaa chaappaa duraa fi duubaan itti dhawamee san qabatteeti deemtee paaspoortii gaafataa jechuudha. Waa'ee paaspoortii wal qabatee ammaan tana rakkinni tokkolleen hin jiru. Birrii qabaannaan asokkaa yoo feete ni jira. Normaala yoo feete illee ni jira jechuudha. Rakkinni tokko hin jiru. Garuu karaa kana yeroo hundaa biyyi teenya tuni biyya gartee dallaalaan guutamte jechuudha. Waan san ta'eef jecha waan takka gartee bishaanuma kanallee gartee fi qabuudhaaf dirqama gartee dallaala afaan kee bu'uun afaan qabu. Qarshuma xiqqoollee itti darbuun kee afaan qabu jechuudha. Garuu waan sanirraa hafe waa'ee paaspoortii wal qabatee rakkinni tokko hin jiru jechuudha. Mootummaan waa hundi sirreessee jira. Akkuma isin jee garuu namni gartee paaspoortii haarawatti kan duraan hin qabne baafachuudhaaf deemu akkuma isin jee waraqaa eenyummaa gandarraa ni baafata. Kaardii dhalootaa ni baafata. Maqaa wal fakkaataa, umrii wal fakkaataa waa hunda gartee osoo garaagarummaa hin qabne jechuudha. Maaliif san qabattee dhuftee yeroo immigireeshin dhuftee wal faalleessinaan laffaatii biraati jechuudha. Haaratti if dibasi deebsan. Eega maallaqa kafaltee jechuudha. Hin ta'u khasaaradha. Saniif eeggannoo gootee san baafattee immigireeshinii gartee sitti dhiyaatu jechuudha. Yoo fakkeenyaaf Dirdhaa yoo ta'e Dirdhaa, Adaamaati Adaamaa, Hawaasaati Hawaasaa naannoo gartee sitti dhiyaatutti deemtee gaafataa jechuudha. Yeroo gartee normaala paaspoortii normaala yeroo gaafatu na jira mitiire kan gartee jarjara hin qabne jechuudha. Yeroo gaafatu birrii 5,000 kan gartee mootummaa akaawuntii mootummaarra galu jechuudha. Akaawuntii mootummaarra daaretti kaashii galu. Garuu warri gartee jidduu sanatti warri gartee olaana sii guutu 1,000 yookaan immoo qarshii 500 siraa fedha jechuudha. Sanni kafaltaa fi achumatti sii guutanii osoo gartee qaxaroo sii qabsanii gaafa gartee ishaaraa kannatu maybe ji'a lama booda ta'a maybe ji'a tokkoof yoo ta'a gaafa san dhuftee ishaaraa kannata achi booda paaspoortii kan kee fudhataa jechuudha. Gaafa baallama kan hordoftee jechuudha. Yoo ammoo yoo nufi ammoo wanni ta'e jechuudha. Asokkaa yoo ta'e kan guyyaa 5 ni jira kan guyyaa 2 illee ni jira jechuudha. Kan guyyaa 2 birrii 25,000 kan guyyaa 2 kaashii kan gartee akaawuntii mootummaarra galu jechuudha. Akaawuntii mootummaarra xiree gala kan guyyaa 2 birrii 25,000 kan galu jechuudha. Garuu warri sii guutu ammaan tana gaa dirqama jechuudha. Warri sii guutu kuni qarshii 5,000 yookaan immoo 6,000 namni sun jiru jira waliigala 30,000 ta'a jechuudha. San kafaltee akkasitti kan guyyaa 5 kan guyyaa 2 gaafataa jechuudha. Kan guyyaa 2 kun. Yoo gartee immoo kan guyyaa 5 ta'e immoo 20,000 kan akaawuntii mootummaarra daarektii kaashii galu
Akaawuntii mootummaa irratti xiree galaachuu 20 garuu warra si guutuuf 5,000 kafalte yookaan immoo akkuma gartee nasiibaati jechuudha. Anama ijoollee nama tokko gartee kan gartee maatiin natti argan osoo isaan gartee dhufne faadhaan gartee itti amannaan asuma gartee warafaa qabsiisee faasukkaa'ee osoo isaan gartee biyyarraa hin kaane waraqaa isaan gargaaruuf jecha warafaa qabsiisee fi akka gartee isaan guyyuma ishaara san gartee dhufanii ishaara kanan godhaa jechuudha. Paaspoortii haaraa baafachuu wal qabatee wanni jiru kana jechuudha. Nama gartee immoo jijjiirachuu fedhe yoo ta'e warra gartee duraan qabu kan gartee ispaardii duraa ta'e jijjiirachuu barbaannaan ashukkaanis ni jira. Normaallee ni jira jechuudha. Normaallee yoo ta'e meeqa guyyaa meeqa meebi ji'a tokko hin caalu na fakkaatee ji'uma tokko isa ammoo ashukkaa guyyaa 2 ta'e guyyaa 5 ta'e innis ni jira jechuudha. Rakkinni tokko illee hin jiru. Namoonni tokko eegartee paaspoortiin bahee fi deemii naaf fuudhii obboleessi kiyya gartee naaf fuudhuu hin danda'u yookaan immoo nama biraa namni itti dhiyaatu naaf fuudhuu hin danda'u erga tafaadha. Wanni akkas jedhamu hin jiru. Paaspoortiin sii baanaan sumaatu fudhachuu qabu malee namni biraa fuudhuu danda'u hin jiru jechuudha. Yoo gartee wikilinaa kana ta'eef wikilinaan san immoo xaaxaa qabaachuu danda'a. Yoo kana ta'eef yoo wikilinaa kana ta'eef namni san sii fuudhuu danda'a. Fakkeenyaaf sii gartee biyya alaa jiru paaspoortiin kan kee gartee yoo asitti siif bahe asirraa fuudhanii si erguun hin danda'amu. Yoo gartee wikilinaa nama sii fuudhu saniif kennite namni wikilinaa kenniteef sanii paaspoortii dhufee sii fuudhee si erguu danda'a. Kan sanirraaf immoo kan sana alaa immoo ati malee jechuudha. Paaspoortiin namni biraa fuudhuu hin danda'u jechuudha. Kun akkasii isa immoo gartee paaspoortii haaraa wal qabate jechuudha. Mootummaan paaspoortii haaraa akkuma isin jalqaba isin jee paaspoortii haaraa gadhiisee jira jechuudha. Ifoomsee jira. Elektirooniksii jechuudha. Paaspoortii ammayyaawaa kan duriin gartee adda ta'e kan gartee addunyaadhaan gartee walitti nama dabalu jechuudha. Paaspoortiin gartee ammaan tan akka gartee amma Itoophiyaan gartee amma eegallee jirra jettee ifoomsite kuni paaspoortii elektirooniksiidha. Addunyaadha gartee biyyoonni gartee qaban ni takkatan jechuudha. Biyyoota gartee gurguddatan fa'aa yoo ta'e malee biyyoonni gartee gadaanoon kuni hin qaban. Paaspoortiin gartee ammaan tan Itoophiyaan gartee ifoomsite kuni paaspoortii gartee bareedaadha. Paaspoortii gartee baay'ee gartee hariifiidha. Kan dur calaallee akka gartee isaan miidiyaadhaaf gartee ibsa kennanitti jechuudha. Paaspoortii gartee baay'ee jabaadha jechuudha. Amma kuni kan duraaniti. Kun amma kiyyaa kan duraaniti jechuudha. Inni kuni hanga fakkeenyaaf amman tana ani kaniin qaba. Hanga inni kun dhumutti itti fayyadamuun hin danda'u rakkoon qabu. Garuu gaafan gartee kana waggaa 4 qabaadhe, waggaa 3 qabaadhe, 5 qabaadhe eegaan kana fixee san booda deemee gartee haaromsuudhaaf yeroo gaafadhu paaspoortii gartee amma isaan gadhiifnee jirraa jiran kana fudhachuu hin danda'a jechuudha. Ammaaf garuu isumaan gartee amma qabadhe kanaaniin hanga waggaa gartee hanga gartee inni dhumutti kanumaan fayyadamaa jechuudha. Fakkeenyaaf paaspoortiin gartee ammaan tana paaspoortiin gartee amma isaan ifoomsan kuni dalaynee jirraa itti qophiirra jiran malee sagantaadha gartee qophiidha gartee xumuraa jiran malee ammallee garuu nama harkaan gahuu hin eegalle. Fakkeenyaaf amman tana ijoollee warroo gartee torba as deemu kana keessa paaspoortii fudhatu jira. Amma guyyaa 3-4 booda nama gartee galmeessee jechuudha. Paaspoortii ashokkaa galmeessee fudhatu jira. Amma isaan saniif kan kennamu paaspoortii amma isaan elektirooniksii gartee elektirooniksii amma isaan ifoomsan beeysa gadhiisan kana osoo hin ta'in paaspoortii isuma gartee dur kana isa gartee ammaan qabu kanaatu kan namaaf kan gartee odeeffannoo qabu jechuudha. Saniif namoonni gartee paaspoortii kan qabdan hanga gartee isinirraa dhumutti isuma kana fayyadamtan jechuudha. Waa'ee paaspoortii wal qabatee rakkinni tokkollee gartee akka hin jirre yeroo 2-3 isiniif himee jira jechuudha. Garuu akkuma isin jedhe dallaallee garuu biyya kana bishaan jiga ol qabuudhaaf bishaan afaanis qabuudhaaf dallaallee keessaafu waan hin taane kan sanarraa hafe paaspoortii wal qabatee rakkoon tokko hin jiru. Paaspoortiin gartee amma Itoophiyaan gadhiiste kuni hangamta ka jabaadha. Kaduriin gartee maaltu gartee adda isa godha.
yoo kan jamute anis itti siqee jechuudha. Akkaan gartee nama keessa beeku irraa gaafa fudhatti. Paaspoortiin gartee amma gadhiifamu kuni waggaa 10 fayyada. Jabina hedduu jabaadha. Elektirooniksiidha. Salphate jechuudha. Information kee marraja kan kee nama tokko gartee eenyummaa isaatii fi maalummaa isaa guutuu gartee baruudhaaf salphatti achirraa argan jechuudha. Paaspoortii duraaniiti jechuudha. Paaspoortii kanaan feekii hedduudha dalagama ture. Fakkeenyaaf nama gartee na fakkaatu nama lama sadii kan gartee biyya meeqatiin deemanii jira jechuudha. Paaspoortii kanaan nama gartee na fakkaatu. Akkasii ture garuu dhumarratti numa qabama. Ni jira miti eegatti deemu booda lamaffaa sadaffaratti numa qabuun isaaf hin qabu. Garuu paaspoortiin ammaan tanaa kuni akka isaan gartee faarsanii yookaan immoo marrajaa gartee kanan gaafadhee harkadhatillee yoo ta'e feekii namni tokkollee gartee feekii dalaguu hin danda'u. Baay'ee gartee if eeggannoon dalagamee marrajaa guutuun keessa jira akkuma isin jee nama tokko gartee marrajaa information isaa jechuudha. Profaayila isaa guutuu gartee argachuudhaaf salphaadha. Biyyarraa biyya takka yoo deemtullee hedduu gartee si rakkisan jechuudha. Fakkeenyaaf ammaan tanaa yeroo gartee gara Dubaay deemu yoo gartee gara Jabuutillee yoo deemu paaspoortii kana iskaana gartee maashinaan gartee dubbisuudhaaf hedduu gartee akkana godhee itti rigee maal godheeti akkasitti keessa dabarsaa jechuudha. Keessa dabarsee marrajaa barbaaduu fi waan keessaaf barbaadu fudhataa jechuudha. Garuu paaspoortii gartee ammaan tana elektirooniksii kana yeroo takkan gartee koodii takkan tuqaa san booda guutuu gartee waan keessa jiru ol baaseetuma gartee salphatti migireeshinaaf dabarsaa jechuudha. Garaagarummaan isaa kana ammas jabina qaba. Garuu fuulduratti waliin garaa jechuudha. Biyya teenya rabbiin nagaa nuuf haa godhu. Rabbiin gartee nama biyya fiitti quufee gammadee turistiidhaan biyya deemu rabbiin haa godhu. Isinin janna galatoomfadhaa viidiyoo laayik share godhaa namoonni gartee yaasuu birraa vlog isa lammaffaa jechuudha. Subscribe godhaa timaatiidha. Assalamu alaikum.